harka kee qofaas diriirsime ija kan kee akkuma cufteetti turiiti harka kee qofa diriirsime. مالي خشي من دون البرازر مسني لا يتي لي تاري يتي نوم دابا كزاز شي لو فتيا براتين ارقما جچودا فتيشا بغا فيتي وانسن ددندمتي akka keessa turte haala keessa turte nu caala namni beeku hin jiru jedhee yaada normaalii bagga nagaan gara mana kan keetii galtee siin jechuu barbaada mee kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa gaafadhuuti achumaan immoo waan sitti dhagaame waan keessa turte ammas maal irraa akka jirtu nu kaasiif hordoftoota keenya. Ashi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota WabiTube akkasuma jedhu akkasuma ashira alhamdulillah yaa nama waan jedhu alhamdulillah xiqqoo iddoo sana waraanan karaa madaa santu xiqqoo amma dhukkubii miira akkasii na dhagaama malee waan jedhu amma alhamdulillah. Akkami gaafa deemtu gaafa teessoo maal dalgatti deemtamu cinatti deemtamu yoo teessu maal immoo si rakkisu akka haalli jiru akka bareechisiituma waan jiru haala keessa jirtu bal'isitii cinqamaa turanii dhiphachaa turanii nagaafachaa turanii seriously keessaan bilbilanii namoonni nagaafatan hedduun isaanii jiru akka caarra ta'ee gaafa si wajjin wal argitu wal qunnamsiisanii wal barsiisanii namoonni nan jedhan baay'een jiru. Kanaaf hedduu takka kan isaan cinqamaa turan jechuu baay'een immoo abaaraa turan maal gochuu jaarsaaf jaartii gidduu seentan maal waan jedhu jechuu gara boodaatti isa bareechinee kaasna maaliif jaarsaaf jaartii gidduu akka seenne atis maaliif sadarkaa kanarraa akka geesse osheenis murtee akkasii murteessuu maaliif akka danda'e boodara bareechinee kaafna kanaaf maaltu akkasitti dhaga'amu ammarra jechuudha xumuratteertaa fayyaan kee maal irratti argama waan jedhu irratti akkuma meeqaas teessaa ho'itti si gaafadha jechuudha har'a Fatishaa. Oyi wabii dhisme ameera gaafa duraan dhagahamu san gaafa yaadu hedduu takka dhugaa amallee miira sanii yaadu bicha dhukkubii suniyyuu moorna akka na dhukkuba beekte alhamdulillah amma maan jedhu akka namaa fi miti akka rabbiitiif fayyeera alhamdulillah omaan jedhu karamaan xiqqoo akkuma dura sittimi iddoo isaan waraanan san xiqqoo infekshinii godhatee ture infekshinii sun miira dhukkubii na dhagaama yeroo tokko yeroo hundee caalaa keeroo ciisuu na dhukkuba beekte annoo xiqqoo waan akkasii sana rakkisee malee alhamdulillah maan jedhu. Ayyaa kuma dhageessanidha kabajamtoota hordoftoota keenya. Namoonni baay'een isaanii maaltu jireenya namoota kana lamaanii gidduu seeni isiidhaan jedhee dhalaanii jireenya namaa jidduu deemtu xumurri isii kanumaa utuu lubbuu isii baasanii waraanuu qofa miti. Oshee jalas koomentiiwwan jiran baay'een isaanii moor itti baga waan jedhu wayitu baay'ate beektee isaaniif waan jettu qabda yaada jettu qabda warra kanaaf jechuudha warra waan akkanaa isaan kanaaf. Yeroo tokko nama ajaa'iba beektee ilmi namaa kun namni martuu akkuma beeku dubbata. Isaan irra ilaalaa maaliif nama achirratti warri koomentii negatiif naa kennellee warri isaan mararellee waan gaarii naa dubbataa turan haa galataman hundi isaaniiyyuu nama achirratti akkuma beeku dubbata. Atuun wallahi gaaroo waan ijoollee isaanii bichaan hin beekan asuma fayyee haa ka'uun jedhaan. Ammas yaada akkasii qabda isaa wajjin inumaa hundee bu'uuratti maal isaa wajjin wal loluu wanti qabda ammallee. Akka isaan namidhaanii miira hagarraa ta'an keessa jiru kana yeroo ilaalu ijoollee isaan dhugaa rabbii keessattuu boonii isaanii fi mucayyoo kan sadaffaa saniin beeku takka argeellee hin beeku beekte. Intala Najaatu maal jedhamti arrabni si akka re'ee mar'atu san argite bakka intala Najaatu jedhamtu saniif boonii san immoo waan dhiisuu natti hin fakkaatu asuma rabbiin naa kaasumi ijoollee isaan isaan yaa Fatishaa ani dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi ani miirrii keessa turre haalonni turan sun maal I don't know maalat
Namaaf hedduu takka rifadha. Faayidaa addaa wayiis wanti nan argadhu hin jiru. Asumaan akkanaa bartaniin barbaada. Guyyaa kaleessaas viidiyoo gadhiisee jira. Isarraati immoo guyyaa biraa bal'inaan kan hin dubbadhu ta'a. Akka ana qofa miti baay'ee maal na'u si qofa miti. Ati hoo maal goota jireenyuma oshee fi bunii keessaa maal goota jireenya kan kee jiraattu bakka otoo si argiyaanuu si iyyuu si waraana itti xumuraafaa jechaa turani viidiyoo guyyaa kaleessaa gadhiise irratti jechuudha. Bakka carra suulat maaf gochuu gadhiisan namni osheellee fidii fi osheellee tokkos godhanii maal jechaa turani beekte. Normaalii gaafa hiriyyaa taatu jireenya wayii gaafa kararraa badu sirreessuudhaaf wanti ati hin goone hin jiru. Hanga hiriyyaa taatetti jechuun namni waan barbaade sitti haa yaadu, daba barbaade sitti haa yaadu jireenya kana fooyyessuudhaaf sirreessuudhaaf wanti ati hin goone hin jiru. Dhagaan ati hin buqqisne wanti ati akkam gaarree ati buutee hin baane hin jiru jechuudha. Yaa saniif ani kan inni ifaajaa ture hanga naa danda'ame jechuu siitiin sitti himaa ture. Normaalii nan gorsine yoo jettee ati kun fuuldura kiyya jirta gaafa ati jalqabaa wanti fudhattee dhaqxu. Ati gaafuma jalqaba ani cukkoo san qabadhee deemu wanti kun akka bareedaan taane akka aga dhumaatti waan anaaf milkaa'aan taane natti himaa turte beekte wabii. Yeroo tokko ana soo wabii dhagee jiraatu beekte. Gaafa miira keenya hordofnee deemnu ammoo bicha waan gaarii rambuunu beekte. Anama waan akkasirraallee baradhee waan hundaayyuu kaayiramaaf jedheetii yaada. Rabbiin keeriyaa taasisu akkam ta'a jetta amma ijoolleen kun waan akkasii kana raawwatanii badanii jiru. Gama seeraatiin maaltu jira? Hangam deemamaa jira? Waraan viidiyoo kaleessaa ilaaltii mawii dubbadhee bira darbeen ture. Maalirra jirtaati yaati? Indiviijuwalii nuti sappoortaroota kan keedha, gargaartota kan keedha, warra ragaa sii ba'uu danda'udha. Fatiyaan garuu indiviijuwalii maal gochaa jirti? Akka dhuunfaa iseetitti maal gochuu jirti? Ana seeratti naa dhiyaatanii jedha ijoolleen sun. Bunii fi intala Najaat jedhamtu san abadan hin dhiisuunaan. Waan itti deemte hin qabdu maatii kan kee wajjin maal waan dubbattee isaan irratti murtee tarkaanfii natti fudhachuudhaaf yaalte maal hin jiru. Yeroo ammaatti Adaamaa keessaa baqatanii rambeete namni waa balleesse illee bakka hin taa'u yookaan idduma jireenya isaanii jijjiiratanii. Atiin Adaamaa kana keessa hin jiran na fakkaata. Namni hedduullee barbaadaa turan beekte. Anna aduun gara isaan deemanillee agamaa wanni beekame hin jiru. Garuu seeratti dhiyaachuun isaanii maal dhufu akkanatti isaan hin dhiisu. Ni agamaattuu callisuun kan kee laayisa faayila waan bante hin qabu. Utaalloon isaan qabeedha. Abshira rakkoo hin qabu waama tokko rakkoo hin qabu. Waan dubbatte hin jiru maatiin kan kee waan isaanitti deeman maal jedhan immoo maatii kan kee bira maaltu jira obboleessi kan kee yeroo ati isa wajjin viidiyoo hojjechaa turteetti jalqabarra jechuudha laakiin kaan godhamu malee maal waan jedhu wayii dhaga'een ture gadi fageenyaanis beekuu baadhu namni waan kanaaf hanga sallolee waan sanaaf hanga sallolee dhiira wajjin cal'istee viidiyoon hojjetiin dhiira wajjin cal'istee deemanii si fuudhuu barbaada taanaan daayirektaa ergatu sanuu atamtamaan waan jedhu oshii wajjin wanti jechaati kan isin turtan jechuudha. Isa san namni akkasitti dheekkame sun amma hoo maal jechuu jira waan kana obboleettiin isaa akkasitti waraannamtee maal jettee maalirra jira maatiin keessan maal jechaa jiru. Wabii obboleessi kiyya yeroo musamu ana bicha gammachuun qabu beekte hojii an dalagaa jiru kanattiin hedduu takka naan uffataa ture. Moor waan gaafa kana batalee gaafa ijoollee kanaan wal dhabee mudannoon sun na mudatee booddee hedduu takka natti illee aarii ture. Tokkoffaa atillee akka obboleessaatti na gorfataa turte innillee akka obboleessa kiyyaatti na gorfataa ture beekte. Ani yeroo hunda bakka nama dhagahuu dhabuun kun waan badaa rasibuu sabeete baay'ee tokko natti aareera amma inni. Maatiin moor hedduu takka aaranii jiran beekte. Even hatta mucaa oshee jedhamu sanaan jedhanii hedduu takka mana keessatti illee naan lolaa turan beekte. Anumayyuu bakka bicha hagan nagarafanii waan hedduu achumatti miidhaa tokko narra geessu barbaade faazariin hedduu haardeedha beekte. Ijoollee san qaama seeraatiin barbaadaa jiran beekte faamiliin barbaachisaa jira ijoollee san yeroodhaaf Adaamaarraa dhabanii na barbaadaa jiran isaanii seeratti dhiyaatuun isaanii oolunaan jedhanii faamiliin hedduu takka aaranii jiran hedduu takka bicha akka malee bakka haalli isaan keessa jiran gaarii miti waan
bicha khayrii qabaatu natti iyyuu fakkaatu waan beeku rabbiin khayrii haa godhu. Abi maal sitti mabeeti anama dhugaa waan hedduu takka illee dhukkubii kiyyee caalaa wanni hedduu takka nan dhagahamu jiru. Oshiidhaaf ni beektaa aarsaan hangafalaan ture. Waan hundayyuu ati ni beektaa. Saahiba keenya obboleessa keenya waan hundaa ni beekta. Sa'aatii ana kanatti miira gaarii irra hin jirre kana ana cinaa dhaabbatu dhiisee aduunoo ishee nama akkamii akka ta'an hedduu takka natti ulfaataa rabeete. Bicha ani beeku faamiliin isumayyuu dhiisu jedhaniitiin hedduu takka isatti dhaadatu jiran beekte kana hundaa sababa isaatti kan dhufee jedhan. Maaliif ati dubartiidha atillee balleessaanii qabda. Mucaa saniinumaayyuu dhiisu jedhanii hedduu takka barbaadu jiran beekte. Anumaayyuu warri namni an tasgabbeessaa jiru ana beekte. Maatumayyuu namni an tasgabbeessaa jiru ana. Lakkii baay'eellee miidhamaan qabu ufuma tasgabbeessee waan irra gaheellee akkuma xiqqoo wayiitti ilaalee faamilii hedduu takka tasgabbeessaa ture. Biraazariin immoo faamiliin akka kaka'an namni godhaa jiru biraazariidha beekte. Maaliif anatti aarii qaba inni sababummoo durumayyuu natti miidhooshee kana ilmaa siin ta'uu wanni ati itti deemtu kun gaarii miti irraa dhaabbadhu lammaffaa ammoo itti mi'aan ishee kanuma durallee akka nikaa godhannu maal itti mi'ee ture beekte inuma bakka waan kanan barbaadu ture biraazariin kanaan aarii waan qabuuf namni faamilii haalaan kakaaseetiin ishee irratti illee miidhaa akka geessanii fi ijoollee kanallee namni haalaan sirrittiin haalaan xiyyeeffannaa itti kenne namni ijoollee kana barbaachisaa jirullee faamiliidha beekte. An tasgabbeessu jira faamilii haga danda'uuni. Garuu yoo gara ishee kanaa deebi'u hedduu takka bicha miira gaarii natti dhagahamu. Yemir በጣም ከፍቶኛል. ምን ብዬ እንደምናገር ካላውቅም ፊሊንግ godhin yaa'u mudata. Akkasumatti beekte wabii. Oshiin akkamitti na liisee teenii sa'aatii miira gaarii irra hin jirre akkamitti ana cinaa dhaabbatu didee akkamitti hin qo'in. Mishi min bilak ነው የሚታስበው አንተ ግን ቦይኑ ነው mudata yaa'u tarii dhimma kana fiix gochuudhaaf walii gafii danda'a maal malee ani hama yaadee yookaan inni miira siif dhabee maal waan jedhutti hin fakkaatu hangam beekutti jechuudha. Ayyenni illee daba yaadee natti hin fakkaatu beekta. Gobe akkasii miti dhiisime. Ila ani kana booddee ani oshii bakka kana booddee dhiisi waan ila maali beekte wanna an isaati takka uummata keessa biraan jiru jechuudha. Isaa jedhee maqaa meeqan abbayee isaa jedhee sooshaal miidiyaa kanarratti waa hedduu koomentii negatiivii naa kenna argitee nama hedduu ni argita atillee ani isaaf jedheeti kana hundayyuu waan hedduu kafaleeraan isaaf jedhee beekte garuu san hunda bakka naan kennine san hunda uummata akka damtaa takka hin qabu beekte gaafa waraanamu ishi na cinaan jiru ture. Gaafa waraanamu gaafa ishii guyyaa lammaffaa irratti mana yaalaa isii wajjin dhuftanii na gaafatan. San booddee maaliif bade? Ndi faamiliin haguma fe'iyyuu sirratti doorsisaa iyyuu godhaniyyuu maaf na cinaan dhaabbanne inni faamilii kiyyaa maan tasgabbeessini nama tasgabbeessuu danda'u bara faamiliin kiyya naa bilbileen beeku jiru naa bilbileen beeku isuma argeen beeku ishii kana mii maal jettee yaaddaati? Kaminin balaa baqqaanii inja hasaab iyyoo honabbeen yeessuu nagar እኮ ነው. Anoona jala normaali. Amma si danda'ameen tasgabbaa'uudhaaf yaali teetiifuu si dhukkubuu jira. Wabii akkamiin tasgabbaa'ee naan jettaati? Ishii waa'ee oshii kana dhugaa kiyya moo dhugaa kiyyaa miti? Maamaan naan jettaati? Anamma dhugaa keetii miti. Ishii nama biraan ishii nama na cinaa dhaabbatu eenyuun qabaan? Naa galabee dirqama isaati normaalii egaa waan kanatti seenee wanti jechuun boo'inati. Boo'ina mala bu'anii wanti fidan hin jiru maayyuu jajjabaattee. እንጃ ከዚህ በኋላ በቃ እኔ አይኑን ማየት ራሱ አልፈልግም ይሄን ልጅ በቃኝ። በጣም ወቢን ቦይና እንጀዲን አና ወነ ለቦች ሴዱ ጅራ በይቴ ተኩፋ ፋሚሊ ከየውጂን ሪሌሽን ይድራን ቀቡ ባይነ ስላገዱ ቦኤራ ሰበበ ኦሼ ለማፋሙ እሺ ኦዶ ኦሼ ወጂን ሃሪሮ ቀባዴ ኦሼ ወጂ ወሊ ገሊ ኦሼ ነጅና ዳባቴ ፋሚሊን ከየዩና አረኒ ለመጃለዱፍ ጀዴቲ ኦሼንስ ነገቲ ደሜር ፋሚሊ ሰበበ ይሳ እሺ አን አከም ማሊን ታሚ ከምቲም ቦይና እንጀተ Opsi. Min darba wanti hundi lafa irra na'u gaarummaadhumaa fi wanti kamuu yoo dhufu
tarii wanni gaariin kan biraa kana duuba jiraachuudha mala beekti. Kanaaf hin boo'in. Baay'eefatii mudata. Ani hin beeku bakka kana booddee ani hin beeku. Bakka jireenya kiyya jiraachuu barbaada bakka. Maaliif nama anaaf bakka dantaa hin qabne yeroo tokko yaadu ijoolleen akkasitti koomentii nuu kennaa turan sun dhugaa qabanii jedha beektii booddeen keellee kanuma akka bunee gateetti si gataa hedduu takka koomentii akkasii barreessameeti. Ani bakka yeroo tokko koomentii nuu kennamu laallee osoo itti yaadne bareedaa jedhee ture beektii edaan isaan dalagaa isaa beekanii akkasuma na fakkaatu jira beektii. Ishii namni sa'aatii rakkoo irra jiru kana na cinaan jirre maal jettee yaaddaati? Sirriidhaan akkuma tolleedhaan magaalaa kana waan jiru natti hin fakkaatu. Ijoollee sana duuka bu'ee natti fakkaata. Hanganaa danda'ametti garaagara na deemuu jira. Singalchuu waa'ee nama keessan galiniis jedhamus amma danda'e wayitiin waan kana fooyyessuudhaaf asii achi fiiguu jira beektii. Sanaas tahee kana fatii amma sa'aatii kanatti boo'amee maal jedhamee otoo hin taane iddoo jajjabaattee ani badii isa bira jirus badaa beekuu baadhuusi maaliin si gorsa sitti fakkaatee jajjabaattee dhaabattee gara fayyaa keetti deebitee dalagaa keetti deebitee isaanuma fuulduraa ijoollee waan kana raawwatte kana fuulduraa fayyaa guutuudhaan deebitee dhaabachuun maal hawwii koodha beektee hedduu takkan barbaada akka akkas taatu jechuudha. Inshaallah. Gara sanaatti akka dhuftu amma boohuun baay'ee hiikan qabu beektii moo'amuu agarsiisa tarii duubatti deeguu ijoollee kanarraa maal jechuudha. Ani wantanaa eenyu oshee duuka dirqama jireenyi isa wajjin murama isa wajjin xumurama jalqabbiin kee isa wajjin jalqabdee isa wajjin xumurta yaade jedhu qabu normaalii. Kanaafi jireenya keetis waan baduuf hin qabu maatii kan kee wajjinis waan wal dhabduuf hin qabdu maatiin keenya kan nu lolan numaaf waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkasitti otoo jajjabaattee irra mishaadha irra gaariidha. Sa'aatii illee nurraa deemuu jira. Faamiliin beektii amma waan biraallee yaadanii. Bakka isaanis akkanaanu bakka mana keessatti hedduu takka na xamadanii bismillaahi. Maaliif isaanii anumaa jedhaniiti beektii maaliif kana hunda wanni irra gahe waan isaan naan jedhan dhagahuu dhabuudha bakka. Miira kiyya faanaa deemee nama har'a nagatuun akkana ta'uun kun hedduu takka nagatisiise. Abshiraa mudata kuni kanaaf ati ammas danda'ametti jajjabaachuu yaalii strong ta'uudha yaalii bilbilaan natti himtee jirta normaalii. Maatiin lafa cidhaa akka deeman iddoo cidhaa akka deemanidha kan natti himte obboleessi ishee tarii anallee otoo argee xiqqoo ulfaachuu mala maal moor achitti na argaa ture isii wajjinis na beeka waan ta'eef as dhufee natti beekamuu mala ani fatishaan baga gara manaatti galtee silaa baay'annee dhufna turre hundi isaaniiyyuu garaagara na bittinnaanii ijoolleen hiriyoota baay'een isaanii jechuudha. Osheelleen bilbila narraa kaasuu hin dandeenye I think hojiidhaaf magaalaa keessaa baheera natti fakkaata. Nama dhukkubsate kana yoo gaafachuu deeman yeroo baay'ee kan nuti beeknu maal kennamaafi nama dhukkubee maal kenna? Ani hin beeku waan kan duraree dhukkubsadhee aan argine. Muuzii maal si dhufee hin beeku? Waayisawee wabii ati na cinaa jiraachuun kee dhugaa hedduu takka na koorsa beeyte. Thank you galatoomi ati dhugaa nama gaariidha. Yeroo hedduu rakkoo kiyya biratti na bira dhaabbattee agarraatti jechuudha. Rabbiin kana ol si yaada baluun jedha. Chiikii gaarii si yaa kennu afaan kana. Rabbiin bakka laale maal si jedha yaasabku lallah yaasakal. Amiin. Itti galatoomi. Wanni ati cufa si yaa guutamu. Amiin. Fatii yeroo baay'ee nama yoo gaafannu maalidha bixxaa miti saqaayyee juusaallee juusii qabatee deema namni yeroo baay'ee mirinda kana fa'aa qabatee deema muuza kana fa'aa qabatee deema nama dhukkubsatu bira jechuudha. Tarii namni maal yoo akkas ta'u dhiiga bakka buusaa maal saayinsii isaa sana baay'een beeku waan isa abshira fatii waan isaan wanti qabatanii deemaniif kuni bakka buusan fakkaate muuzni kun. Immoo salphaatti waan nyaatamuuf ta'inna muuziin. Enerjii ምናምን akka kennuuf ta'u. Waan akkasii ta'a madaa isa keessan beeknu waan garuu har'a waan adda qabadhee fi dhufe maybe hiika biraas kennuu dandeessan isinii waan biraatis jechuu dandeessu.
Egaa kanaafi ani kennaa addaa wayiin fidee fi dhufe jechuudha. Like yeroo baay'ee kennaan akkanaa kun kan kennamu namoota asii achi deeman hin jirani asii gara biyya alaa deeman amma ammarra ka baratamaa dhufe jechuudha. Gastii yookaan keessummaa kabajaa wayiitiif waan kennamu yookaan keessummaa achi as dhufe booleetti eeganii oo eerpoortiitti eeganii maal kan kennan yeroo baay'ee jechuudha. Inni wal jaalate lama kan walii kennu hiriyoonni walii kennan gaafa proposal godhan maal kan walii kennanidha kennaan ani fidee dhufe isin kanuma isinitti tole ani hiriyyummaadhuma malee waan biraan jiru fati oduun baay'isu fatishaa. Zagajjuu nesh way. Meja kee qabadhu yuntu. Tunufadhu meja kee. Mindinaa? Maalidha? Gaafan qabuus akkasuma dho'isee fidee dhufe. Mindinaa? Bixaafan? Ija kee qabadhu. Harka kee qofaas diriirsime. Ija kan kee akkuma cufteetti turiiti. Harka kee qofa diriirsime. Woi, ምንድነው? አዲስ አበባ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ወይ ችግር የለውም። በገገልቴ በገገረ መነኬት ገልቴ ይኩመ ጀዱ ቀሮማን ይላል። ምንድነው? ለምንድነው? አበባ ነው። ይኸውልሽ ፈቴ የሮማን ያላ ቱርቴቲ ሙዘፊኔ ዱፍኔ ማልፊኔ ዱፍኔ ዋባይ ከኑቲ ማልድኔ ቀማ ቱሬ ጀቹራ አርከቴ አመገሩ በገገረ ምንድነው? ማሊ እሺ ምንድነው? ልግራዘው መሰለኝ እና የት ልታደር የት ነው የምገባው? ከዛስ እሺ